yaa Bashir obsaan haa dubbifamu. Baaburri haaromsichaa garam jedha. Haaromsi sirna siyaasa Itoophiyaa eega dhalatee akkuma salphaatti waggaa tokko cinaa tahuuf jedha. Jijjiiramni dhiiga ilmaan Oromoo kumoota dhugee as gahe kun ammayyuu gaaffii Oromoon itti qabsoo godhe jijjiiramicha fide akka hin deebisin ifaadha. Haa ta'u malee daandii gaaffii kanaa deebisuuf haala mijeessuu diriirsuutti jira jedhamee obsaan eegamaadha. Dhugaan jiru kana tahus haalli itti deemamaa jiru abdachiisaadha jechuun rakkoodha. Wantoota jalqabbii gaarii irraa maqaa jiran hedduu argaa jirra waan ta'eef osoo kana caalaa hin bubbullee dubbachuun dirqama. Rakkoon adeema haaromsa kana keessatti wal dhalaa deemaa jiru yoo callifamee ilaalame lakkuma bubbuluun to'annaan ala ba'uuf deema. Akkuma namuu quba nutti qabaa jiru hoggansi haaromsaa kun harka Oromoo jira. Deemsi mul'ataa jiru ammoo gaaffii Oromoof furmaata eegamu fiduu mannaa cupheewwan siyaasa Oromoo fi Oromummaa balfaniif carraa banaa deemuutti jira. Dirree qabsoo keenyaa isa guddaa kan ta'e dhimma Finfinnee irratti waan deemaa jiru qofa laaluun fakkeenya gahaadha. Oromoon dhiiga isaatiin sirna olaantummaa TPLF waggaa 27f goobe buqqisee hundumaa ifatti baase galataa fi ulfina isaaf malu dhowwatamuun osoo nu ajaa'ibu inumaa bakka 1991 dura turetti akka deebifamuuf shirri ifaa fi dhoksaa irratti dalagamaa jira. Tuffii hagas ga'u kana maaltu nutti fide? Falli hoo maali? Injifannoo kana kan fide ummataa fi hoogganaa Oromoo tiim lammaa EPRDF keessa turaniiti. Wayita ummanni keenya hooggansa qeerrootiin dhiiga isaa wareegee sirna TPLF dhiibu gartuun tiim lammaas gooftaan keenya ummata jechuudhaan yeroo duraaf dhiibbaa TPLF jalaa of baasuu isaa labse. Wareegamni ummanni keenya dhiiga isaa gabbaruun gumaachi kan hiriyaa hin qabne tahuyyuu gartuun tiim lammaa dhiiga ummataa kanatti gatii gochuuf wareegamaaf of qopheessee sosocho'es goota ulfinni guddaan maluufidha. Odoma sirni TPLF qarriffoo ittiin jara ququmsuu danda'u ofirraa qabuuti humni kun wareegamaaf of qopheessee warraaqsa ummataatti makame. Kanaafuu qoodni kaa'amuufii qaba. Gatiin haaromsa kana fiduuf kafale kan tuffatamuu fi dagatamuu qabuu miti. Haa ta'u malee gartuun kun har'a gurmuu jabaa akka jalqabaa sana qaba moo hin qabuun gaaffii deebii argachuu qabudha. Obbo Lammaa Magarsaa namni maqaa fi hoggansa isaatiin gareen wareegamaaf of qopheesse sun injifannoo galmeesse amma maal keessa jira? Dhimma Obbo Lammaa Magarsaa irratti wanni dubbatamu dhugaa ta'uu soba adda bahuun xaliilawiinsa humna qabsoo Oromoof barbaachisaadha. Qabsoo keessatti waliigaluun akkuma jiru waliigaluu dhabuunis waan baasaa miti. Haala siyaasa walxaxaa Itoophiyaa hogganan keessatti dubbiin walii nama galchuu dhabuu yoo jiraates ajaa'iba tahuu hin qabu. Warraaqsa biyya kamuu keessatti wanni akkasii ni mudata. Rakkoon garaagarummaa yaadaa horachuu osoo hin taane garaagarummaa sana akka itti keessumsiisan wallaaluudha. Akki amma itti deemamaa jiru caalaatti ololtoota keessaa fi alaa kan nu diiguuf hamuummataniif karra banuun daranuu hamileen ummata keenyaa akka cabu gochuu mala. Diina alaa qofa yoo osoo hin taane keessoo keenyattuu murnummaan siyaasaa fi naannummaan warra yaaduuf hiree banaa jira. Ammas kan mul'ataa jiru kanuma fakkaata. Tiim lammaan jabinaa fi murannoo isaa waggaa tokko dura qabu sana deebisee jabeessee ummata isaa waliin jiraachuu mirkaneessuu irraa eegna. Yoo sun hin taanes akka itti qabsoo kanatti diinni harka hin dhoofne irratti wal amantaa fi gamtaa jabaa qabaachuu gadi bahanii himuun hurrii qulqulleessee diinatti karaa cufa malee hiree hin banuufi. Tiim lammaa irraa wanni jabeessinee dubbachuun dirqama tahuuf miseensotuma gurmuu kanaatu aangoo harkaa qaba waan taheef hanqinas tahee jabina hanga ammaa agarsiisaniif jarumatu maqaa itti fudhata. Mooraa masaanuu nu tuffatuu fi mirga walqixxummaa kan nuti itti duuneef akka gaaffii olaantummaatti dhiheessee abaaruu barbaaduufis sababni guddaan qabaa dogoggora hoggansa kanaati. Jalqabuma irratti waadaa daangaa dabre humna kanaaf seenuutu rakkoo kana dhale. Rakkichi eega dhalatee booda gara itti qaban wallaalanii rakkachaa jiraachuus argina. Haqa qabsoon godhamtee fi jijjiiramni kun dhufeef ijatti walitti himuun haftee wal sodaachuu fi wal sossobuudhaan biyya bulchuu yaadu. Kun ammoo mooraa masaanuuf onnee irratti onnee dabale. Waan Oromoon kaleessa wareegameef hanga dagatanitti
jara dhiitesse. Hoggansa biyyaattis harka naqatanii gara fedhanitti akka waan fedhan micciiraniif hiree qaalii baneef. Akka lafa jala wal jaaranii fi kaartaa ittiin aangootti of baasan tolfatan gargaaraa jira. Yoo akkasitti itti fufe humni maqaa Oromootiin harkaa qaba jedhamu ofiifis kasaaree abbaa saba laalaa baadhatee deemaa jiru kanas kasaarsuuf ta'a. Oromoo afaan qabee halagaa walqixxummaatti hin amanne masaraatti deebisuuf gumaachaa jira jechuuttis nama geessa. Haalli kun itti fufnaan wal waraansa rifaasisaa dhalchuu mala. Uummanni Oromoo hanga ammaatti obsaan haa dhaggeeffatu malee injifannoo isaa micciiree harkaa fudhachuuf humna bookkisu argaa kana caalaa hin obsu. Injifannoo isaa tikfachuuf sochii kamuuttuu seenuuf dirqamuuf haqa qabaata. Gaafas eenyuyyuu uummata komachuuf hamilees ta'ee aangoo hin qabaatu. Balaa kana hambisuuf hoggansi jiru kun wal facaasuu dhiisee gurmuu isaa kalee san haaromsuudhaan amantummaa uummata Oromoof qabu mirkaneessuun dirqama isaati. Humni hoggansa irra jiru kun kophaa isaa ta'ee humna masaanuu dhiibuun itti ulfaachuus argaa jirra. Oromoon maseena hayyuu hin qabu ta'ullee of gargaarsisanii waliin tabba bahuun osoo danda'amu maaliif akka kophaa isaanii fiiguu filachuun hanqina dhalataa jiruuf maqaa itti badan namaaf hin galu. Hayyoota Oromoo haaromsa kanatti amananii fi bolola mornummaa kamirraayyuu walaba tahan hedduu qabna. Kaleessas Oromoo har'as Oromoo qofa giddugala godhatanii warra qabsoo irraa hirmaatan gargaarsifachuun abshaalummaadha malee wal saalfachiisu miti. Qabaatanii daboo wal waammachuunuu badhaadhina. Akka itti warri masaanuu wal ijaaraa jiru laaluu qofaanuu barbaachisummaa tumsaa hubachuun salphaadha. Humni warra Amaaraa caasaalee birookiraasii bara dheeraaf diriirfatee qabu hunda ciisaa dammaqsuun namuu ogummaa irra jiru keessatti akeeka abjootame akka dhugoomsuuf wal gurmeessaa jira. Namni jaraa har'a caasaa mootummaas tahee mootummaan alaa keessa haa jiraatuuti ijaarraa wal dubbisuudhaan akeeka tokkoof fiigaa jira. Akeekni sun akeeka Oromoo gadi qabuuti. Hoggansi kun kana madaalee beekaa Oromoo of gargaarsisuu qaba. Aangoon amma jiru kun yoo Oromoo ofitti waamee of cinaa dhaabe qofa kufaatii itti aggaamamaa jiru irraa baraarama. Dhumarratti gorsa ministeera muummee Abiyyiif ce'umsi tokko akka milkaa'uuf jigii yaammatanii humna cimsachuutu barbaachisa. Mooraa siyaasaa Oromoo gurmeessanii of humneessuun dabalatee kanneen saboota biroos madagfatanii deemuuniin murteessaadha. Osoo kana eegnuu gareedhuma coree taheyyuu adda faca'uu eegaluun gaaga'ama hamaa fiduu mala. Saffisaan adeemsa humna facaasuu irraa humna sassaabbachuutti deebi'uu qabdun jedha.